daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaaf qabnu isin dhageessifna. Nu waliin turtii gaarii. Turiifoota daddarbatee gabbinaaf tottolfatee jiraachuun isaanii dhaga'amee jira. Turiifoota daddarbatee gabbinaadhaaf tottolfatee jiraachuun isaanii dardarrinis waan haaranii jiraniif kuushii fudhatanii sharaa isaanii taragatanii limoorii isaaniitti qarshantamiin sirba waraabbatanii iidaaf qophaa'uun isaanii ifa ba'ee jiraachuun dhaga'amee jira. Dubartoonni akkuma walgahii taasisan iida kanarratti riikoordii addaa cabsuudha qabna jedhanii waan marii taasisaniif shurrubbaa yookaan carraqaa isaanii dhawatanii itti karoorfachanii jiraachuun isaanii dhaga'amee jira. Dardarrinis akkuma ja'ameen rifeensa isaanii qoratanii kaanis goofaree filee kataaraa jimaata akka ni guurranna jedhanii itti karoorsanii warra abalutti ni qamaana jedhanii waan karoorsanii jiraniif oduu isaanii amma nu gahee jiraachuun dhagahamee jira. Kanama iidaa isaatii jaaboota dubartoonni yookaan shamarree tan jaamtu maastikaa yookaan hancoota jaamtu alanfataa kararra boonaa turan. Dardaroonnis raadiyoon isaanii itti gabbanatanii goofaree filee kaanis firis godhee kararra boonuu itti gaddiisan boona itti gaddiisuu isaanii miidiyaan keenya nu dabarsanii jiran. Sababa isaanii shamarroonni yoo deemanii hancoo godhaa dabbaa 7-8 godhaa dardaroota qalbii raasuudhaan qalbiin nama 5 caccabdee waan jirtuuf miidiyaa keenyatti nuuf gabaasanii jiran. Eega balaan meeqa bu'ee rakkoon meeqa uumamte booda isaanis sirbatti gabbanatanii dhukkuba jaalalaa way qorichi maalumaa sirba ja'amuutti banattu itti banatanii shamarree qalbii fuudhanii garaaraa sun dhagahamee jiraachuun nuuf himamee jira. Qopha isaa viidiyoo isaa miidiyaa kanaa yoo baruu barbaadan ana badee laayif oroon jaaman waliin turtii gaarii. Amma gama magaalaa ganda jaalalaa isin dabarsinaan boqonnaa xiqqishoo kana booda walitti dachaanaan isinin jaa hordoftoota keenya nu waliin turtii gaarii. Dhukkuba jaalalaa wayi qorichi maalumaa dhaanuu hin dandeenye ogeeyyoon ni fayyaa kottu na gargaari shakkii. Magaalaa Haromillee Araddaa Makkanniisaa iddoo jaamutti ganda katamaa nagee yookaan magaalaa Furaa jaamtu keessatti dardaraa fi dubartiitti balaa meeqa bu'ee jiraachuun amma dhagahamee ifa bahee jiraachuun ifa bahee jiraachuu himanii jiran. Mucaan bareedaan tokko mitiyyoo fireentii isaa harka qabatee kara mana qamaatii dhufuu nu odeessanii jiran. Mitiyyoo waan sirri jaallatte mucaa looyizii jimaa keessa keessee waggaa afaan keessa keessuuf mucaanis achi booda gammadee irraa hin fudhadha jee yommuu afaan banatu waggaa afaan banatu harka sii jiniinee basheessuu odeessanii jiran. Achi booda miidhaan gurguddaan isirra hangee jiruuf OMN nu dabarsanii jiran. Mitiyyoonis achi booda mucaa duraan urgaa waayattee faarsu turte ajaa waayattee tortoraattee rabsitee achi booda qoraan fuutee qoraasuma girgirarra rufuutee maxxanooftee dhiigarraa yaabtuu akka miidhamee jiru OMN nu dabarsanii waan jiraniif ministeera ifannoodhaan kan akka isin dhiyaachaa jirra. Achi booda mitiyyoon waggaa kana manaa galtu warri maaltu harka kana si godhe jedhanii waggaa gaafatan horiitu harka kana na basheessee jettee walirratti deebisu turte. Mucaa waan jaalatteef irraa meessitee gama horii deebiftee jechuudha. Warri mucaa diigarratti agaranii maaltu kana si godheennaan qarra irraa qubeetiin akka galagalee jeenii qarra akkasii firatti deebisee jechuudha. Waan wal jaalataniif eegaa lamee wal jaalatee wal sattaruun akkanumatti bareedduudha jechuudhaan isinin dabarsaa jira. Ergaan keenya kanarraa asumarra dhaabbataan isinin jaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya nagayaan nuuf tura. Mucaa gatalee asirraa isin bohaarsaa jiru kana sabiskiraayib godhaa fi sabiskiraayib laayik sheer godhuu hin dagatinaa jechuun isinin biraan gahaa. Hordoftoota yuutuub chaayinaal kiyyaa sabiskiraayib laayik sheer naaf godhaa. Bye bye nagayaan naaf tura hamma viidiyoo biraatti walitti dachaanutti.